Tole galatooma amma yeroo kana immoo koree awaardii Hacaaluu keessaa tokko kan ta'e barreessaa fi gaazexeessaa Lalisaa Andires asina cinatti argama. Awaardii bara kanaa maaltu adda godhaasa jedhu yaada gabaabaa asirraa fudhanna nu hordofaa. Ayyee galatoomi. Tole daloo awaardiin Hacaaluu keessaa bara kana jechuudha warra deebisan waggaa dhumasaatti geggeeffamuudhaan qophiidha kan jirtanii kan bara kanaa maaltu adda isa taasisa? Hacaaluu Awaardii bitootessa 31 bara 2022 hanga bitootessa 30 bara 2023tti wallee jiran qofarratti xiyyeeffata. Sun immoo yeroo calallii gaappiin gidduutti akka uumamuuf yaadamee waan godhamedha. Awaardii isa bara kanaa kan yeroo kaan irra kan bara darbeerras haa ta'u awaardiiwwan biyya kana jiran irraa wanti adda godhu istaandaardii badhaasota muuziqaa addunyaatiin koreen dhaabbatee ogeessota irraa ijaarame waggaa tokkoo fi kan qoratamaa ture. Akaakuuwwan 19 badhaasa kennuuf yaadnee turre. Akaakuuwwan kaan bara kana akka carraa ta'e hin jiran afaan Oromoo keessa yoo jiraatanis 2 3 dorgomaa ta'uu hin danda'an. Dorgomaa ta'uu fi 5 yookaan 4 ta'uu qaba. Isa kanaaf jecha 12 kan bara kana badhaasnu. Akaakuuwwan kana kan adda godhu albeema ija jedhu istaandaardii addunyaatiin dura albeema jechuun biyya kanatti gaafa badhaafamu sirba 14 yookaan albeema jedhamee immoo gaafamee bahuu isaatiin. Amma garuu istaandaardii addunyaan irra jirtuun albeema jechuun muuziqaan tokko daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 30tti yoo deeme albeema jedhama. Ol faana yoo paakeejii amma kana dheeratu baatee bahee albeema ija kanaan ilaalla jechuudha. Albeema maal kan jedhamu albeema jenneetu badhaafnu. Kun tokko adda nu godha. Kan lammataa weellisaan haaraa jedhamee yookaan weellistuu haaraa jedhamtee badhaafamuu fi waggaa 5 dura weellisteetti taanaa weellisaa haaraa ta'uu hin dandeessu. Weellistuu haaraas ta'uu hin dandeessu, weellisaa haaraas ta'uu hin danda'u. Namni waggaa 5 dura hojii muuziqaa tokko hojjete jechuudha. Waggaa 5 asitti namni bu'uun godhee hin beekamne baay'ee maqaan arganne gurra hin arganne isaantu haaraa jedhama. Namni waggaa tokko keessatti baay'ee bu'uun jedhame carraa weellisaa cimaa jalatti dorgomuu danda'u ni qabaata jechuudha. Ija kanaan kan inni qindaa'e kun adda nu godha. Kan biraan jeenderii irratti koorniyaa irratti baay'ee xiyyeeffate weellisaa haaraa dhiiraa, weellistuu haaraa dubaraa akkasumas weellistuu cimtuu, weellisaa cimaa jennee kaataagorii isaanii jeenderii kan bu'uureeffate gooneetu hojjenne. Inni kun adda nu godha. Baay'ee wanti nuti adda nu godha jennee yaadnu immoo keerogiraafiin yookaan hurrubbii aadaa ijoollee muuziqaa viidiyoo keessatti mul'atan si'a baay'ee bakkiin kennamuuf garuu bareedina hojii tokko aadicha beeksisuu kan lammataa aadicha guddisuuf jaallachiisu. Isaan kanaaf yeroo jalqabaaf sirna badhaasa muuziqaa biyya kanaa keessatti keerogiraafiif bakki kenname sagantaan badhaasaa wal dorgomsiifne keerogiraafiroota bakki itti badhaafnu Hacaaluu Hundeessaa Awaardii jechuudha. Kun immoo waggaa waggaan kan itti waan haaraa qoratee kan fidu guutuu gochuuf kan adeemnudha jechuudha. Hacaaluu Awaardii kanaan adda ta'a. Kan bara kana uummata akkamitti hirmaachaa jira filachuu irratti ulaagaa qopheessitan kana? Dursinee weebsaayitii irratti kaataagoriiwwan keenya baafne weellistoonni akka galmaaniif akkasumas hawaasi weellisaa akka reekomeend godhuuf gaafannee turre si ajaa'iba. Uummati baay'ee gammachuudhaan kan inni galmeessee keessumaa dameewwan haaraa amma maqaa siidhee kana uummati baay'ee reekomeend godhee uummati sirriitti hirmaataa jira. Hojiilee beeksisaa keessatti illee amma calalliin marsaa duraa abbootii seeraatiin dhume. Kaadhimamtoonni 5 adda baafamanii weebsaayitii irratti ba'aniiru. Amma sa'aatii kana irraa eegalee namni seenee voot godhaa jechuudha. Uummati asumaaniyyuu akka hirmaatu dhaamaaf. Ulfaadhu galatooma. Galatooma ulfaadhaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatu dhimma kana qindeessee waggaa waggaan qopheessaa jira waan ta'eef namni kamiyyuu faawundeeshinii kana cinaa karaa danda'uun akka dhaabbatu dhaamaa ulfaadhaa. Baay'ee galatooma.